jaarsakii raasaa irra taa'ee odoo itti fuudha sarkiin dhaabee itti fuudha odoo jedhu booda akkasitti kaafuudhe sapiraayisii addaa tan na godhe sapiraayisii addaa tan jirre tana jechuudha. Namni akka kiyya masaanuu arguuf gammadu hin jira dhugaa mee hin jira natti fakkaatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuna hin jirru jirtu fayya qabdu jirtanii mee jabaattanii isinin jedha. Salaamtaan isinin daganne baga jiraattanii isinin jechuu barbaada. Ashama warra amtaa biraatis harka fuuna jirra jirtu isinin jedha. Hadda maaliin dhufee Faaris maaliin dhuftee jechuun keessaniin oolamu. Hadda wanti dhufeen ka gammachuun tokko ammoo waa'ee madeemaa jiruuf walumaa galatti ni jiramtiire kanaa jechuudha. Namni tokko hin fuudhama, namni tokko ammoo piraankii godhatti booda ammoo piraankii ta'a jechuudha. Inni sun hoo maaltu maal ta'e wajjumaan itti dhufne argina. Anis odoo abbaa Faarisitti hin fuudhaa jedhee qalbii tiyya keessa saganteeffadhu kama fuudhee erge maaliif ati manallee ijaartee waa hundaa gootee kanas anoona qabadhee taa'uu hin danda'u jedhe. Kanaafuu sab alhamdulillahi sharxii shari'aati waan rabbiin jedhe guutuu qabaa haa guutuu kanas akkam godharee uf danda'eeti bakka uf dandeetti bakka uf dadhabetti harama dalaguu irra halaal godhatee yoo fuudhe irra isaa afdala jedhe itti obse jechuudha. Kanumaafuu hoo dhugaa dubbachuu fi wanni tokko wanni deemaa jiru wantoota waan nama ajaa'ibsiisu. Maaliif jennaan egaa namni tokko gaafa dullatti siin jedhe wanni miira keessa si galchu hin jiru. Wanni miira keessa illee si galchu. Fakkeenyaaf abbaan Faarisii yoo ati dullatti kalaasii homa faayidaan alayyuu taate yoo inni naan jedhe wanni na qocca'u takka hin jiru. Wanni na qocca'u hin jiru. Amshee ifaa jeekiyyan balleessin wanta kan godhin abbaa fedhe haa ta'u jechuudha. Maaliif wanni kana dubbachuu barbaade maaliif jennaani fakkeenyaaf namni raasaa tokko yoo dullatti siin jedhe homaallee miti. Akka maatii kan keerra yoo dullatti siin jedhe homaatii miti. Garuu haa ta'u nama akkasiis nama harka namatti kennu hin ta'in qofa harka namatti hin laatiin. Yoo harka namatti hin laatinii ati dullatti hin jedhamtu. Sila kanaafuu maaltu kana si haasofsiise yoo jettani waa'ee amma ta'amaa jiruuf yookaan deemaa jiru irratti dubbadheeti malee akkanumaan lafaa ol ka'ee yookaan hin dubbanne. Kanas isin ibsa bareechee isin ibsa obsaan na faana tura. Maaltu kana godhe maaltu kana dullatti jedhee yookaan alimni yookaan aqilli yookaan jaahilli wanni nu arrabsuun geesse maali beeytani sababa nu wantoota dhufu hunda keessatti kalaas xallaayifannee ilaalli farda koora malee wanni itti ba'u maali jedhanii gadamsa kalaas walumaa galatti gadamsa numa tokkuma gadamsa sila dubartiin akkasin ture wama argine irraan xallab jedhaa deemna jechuudha. Kanaafuu xiqqoo isii dubartiin tasgabbii barbaachifti waan hunda keessattuu jechuudha. Sadarkaa yookaan dubartiin sadarkaan qabduufi miti lama sadarkaan qabdi dubartiin sadarkaan qabdi. Walloonni loloota darbee fi yookaan gahee uummata hin beeytanii asiin duras gahee fakkeenyaaf sahaabota keessatti namni gahee taphate dubartiidha. Dubartiin gahee hin qabdu hin jedhamu. Deemtee nyaata fiduu bakka tokko haa ta'u hoo akkasiin loltee alatti fiiguu haa dhabdu malee namni qaree manaa jara gabbaasee dubartiidha takka jedha. Sa'atii ammaa kanatti illee namni qaree dubartii gabbaasee dhiira gabbaasee dubartiidha. Dubartiin duuba jira. Rakkoon keenya maalidha? Sooshaal miidiyaa fayyadamna jennee wanni nu hin ta'in hin jiru. Anumaa siima wanni nu hin ta'in gonkumaa hin jiru lafa kanarratti. Achi darbinee akkaayootaa fi abaabayyoota abaabiyyee arrabsiisuu hin jirra.
ليش ونين كان عنده دليل فمالي فاق يوني كينا كقبري جران قبري الرافم عالمني ننجدي هاي جاهل لي ما نتر عاقل لي ننجدي كسنجين ما فسوا سينجدا ما فوا سينجدا كسنجين مالي ركن نساء أني هو مالي جتة في لالتي جرتا تقفى نما في لالتو deemee nama waasiin jedhe sani qubalaata namatti qubalaatuun duratti ani eessa jira jettee uf beekuu qabda ture silaa odoo uf hin beekin waa namaan hin jedhan deebisan ayyoo dullatti ta'e darajaan irraa bu'uu hin jiru maaliif sababni anatu mataa qaqqabachuu didee na arrabsamee waan ta'eef dura ofi quba qabaa ka'a deemii haqa nama quba qabaatiin ajandaa godhadhaatiin iyyaa himadhaa kassasas bakka seeraa dandeenya bakka seeraa isaa keessaa abbaa fedhe haa ta'u shi'ana warii miti abbaa fedhe haa ta'u dursaatiin hoo maal dalagaa jirra akka dubartii tokkotti mana oolaa jirramu ala oolaa jirra alaa hoo eessa oolaa jirra bakka kamitti argamaa jirra jedha of ilaalaa dura homa argitanii ajandaa godhachuuf homa argitanii keessa buutanii akka lal midhaan soogidda hin qabne argitanii midhaan soogidda hin qabne mi'aaya isiyyoo bakka sanii dhabamta fakkeenyaaf waan yookaan himmi oofne isinii fakkaata bakkeen isin dhabamtanii himmi aaya warroota dhiiraa qofaan himmi aaya li'aannoo sababni yoo keessa buutan keessattuu dubartiin gaafa heddummaatti waa keessa buute waa fokkisaa deemti malee waa bareecha abadan hima hin deemtu jechuudha takka hin beeka jettee keessa dabarti takka ammoo hin oduma beeytu yookaan tokkomatti dhufee harkaa balleessa beekaallee wallaalaallee ilmuma namatti dogoggorsiisa waan ta'eef kanaaf xiqqoo isii hayaa godhadha waa jechuun duratti ani ebalu jedheen namoota akkasii hayaa dhabeetiin asirraa wanni ta'u ebalu jedhee kaasuun barbaadu tokkoffaa kuullee namni jechuun nu arrabsanii miti dursaatiin dullatti miti hin jedhin dullattii taanaan ol baate ijoollee lafaa dhufatu akkana dalagaraa sa'aatii ammaa kan anumaaf si'i ijoolleen lafaa dhufaalleen simarra dhaalanii wantoota kana dalagaa jiran ufumaa waan hin taane dalaytanii daa'imman duubaan dhuftu itti ooftanii liqxiin jettanii gaafa namni dirqin godhee isin nu arrabse odumaan akkasii nu arrabse jaahillee akkasii nu arrabse aqillee akkasii hin jedhina dursaatiin adaba ofii godhaa nama adaba ofii godhatu maal balleessine jedhee nama gaafata jalqaba manatti ol deebi'a keessatti tiiktaakii warri tiiktaakii irra jirtan keessattuu jechuudha talayyi keessattuu warri tiiktaakii gubbaa jirtanaa warrootuma sanii dhaama warri yuutubaraa akka yuutubaraati warri yuutubara kana nuun jedhe jedha himadha ufii waa balleessitanii qaatanii dhuftanii tiin kissii banuufi kanaan gabaa oofuuf jechuudha. Kanaafuu namni aalima xiqqeesse yoomiyyuu namni aalima xiqqaatu nafu malee hin nafu jechuudha. Kanaafuu aalimman hin xiqqeessina ofii nama xiqqaattanii akka mana isin galtaniif isin arrabsan malee isiniif isin arrabsan ofiifii miti. Anaafi malee ofiif nan arrabsine isaan. Nama dhalee harkaa qabu namni dhalee harkaa qabu fuduuba isaa eeggata yoo waan namaan jedhu jechuudha. Mana ol deebi'aa ka'aati maaf akkasuma jettan gaafa akkasii jettanii yoo gaafattan bareedu ture. As gubbaa arraba hagallaan fe'umaa kana dheeressitanii waan goma afaanii isin dhufe qofa hin jedhina. Maalis harree wayitii arraba lafa isin gahidhan hiree akkam isin godhan. Keessattuu ijoolleen gurguddoon jechuudha. Keessattuu ijoolleen jedhamtan. Dulloonni gurguddoon akkuma shi'aana waan jedhee isin hin jedhan. Hawwaleen gurguddoon hawwata nu arrabsiisuuf abboota nu arrabsiisuuf akkaawwata nu arrabsiisuuf jirtan. Warri tiiktaakaraa keessattuu jechuudha. Adda beekte godhadhaa arraba keessan. Amman booda dhuftanii waa'ee sheekota kassasuuf sheekota himachuuf hin deemina. Namni isin jala kana fuuratti lakkaa'u takka illee hin jiru aslan. Kanan dhageenyuus. Lallabaa durriyyee akka keessanii waa'ee durriyyee akka keessanii lallabuu maleedha. Durriyyoomtan abbaa fi durriyyoomuu dhabdanii isinumaaf nama hin galchu jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.